السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما كم جرت هردوتو channel يوتيوب كينيا سجنتا كينيا هراتين مايكروسوفت وورد إرتي سالبا دمتي بيكتشر إرتي قلتو دندينيو إسنتي أغارسيسا هاقت أمرو كوبي كينيا تنولين تورتي غاري إغانا سرتكو ماقارتن سورانا سرجرا سورا كان هران حقا أما حال سالباتين أكاتا تقلتو دندينيو إسنتي أغارسيسا يوتيوب كينيا غرمي آي سي تي سبسكرايب لايك شير gochuun wantoota teknoolojii wal qabatan sirriitti hordofaa isiniin jenna. As bakka gubbaa kanarra insert isa jedhu kanarratti yeroo tokko dhuftanii tuqattu. Itti aansuudhaan picture bakka jedhu kanarratti yeroo tokko gadi tuqanna. Picturein kun kallattiidhumaan gara dokumentii keenyaa nu geessa. Asirraa argaa jirtu ta'e dan bakka dokumentiin yookiin immoo picturein suuraan keenya jiru sana kallattumaan dhaqna. Erga dhaqnee booda bakka picturein jiru picture sana dhannee barbaadna. Picture yookiin immoo suuraa san haala kanaan erga filannee booda insert bakka jedhu kanarratti gadi tuqanna. Egaan suuraan kun haala kanaan galee jira. Argaa jirtu yoo ta'e suuraa kana immoo akkaataa taa'umsa isaadhaa yookiin bal'ina isaadhaa sirreessinee galchuu qabna. Akkasitti bakka kana qabnee edditii kana qabneeti akkasitti saayizii isaa gadi xiqqeessinaa jiru. Itti aansuudhaan akka inni tartiibaa bulbukkee seenutti bakka kana argaa jirtu yoo ta'e laayotii kanarratti tuqanneetu front of text irra keenya isa kanarra jechuudha. In front of text irra keenyeetu akkasitti qabnee gara kana finna bakka kanatti jechuudha. Akkasitti finnee keenya. Egaan haala kanaan Word irratti picture yookiin suuraa haala salphaa ta'een akkaataa kanaan galchuu dandeenya. Egaan suuraa kana immoo istaayilii garaagaraatiin sirreessinee kaa'uu yoo dandeenya barbaaddan immoo picture style kan jedhu foormaatii keessa ni jira. Asuma keessa dhuftaniiti haala kanaan gosa sheepii gosa garaagaraa jira. Akkasitti jirtanii qayyartanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Sirraa argaa jirtu yoo ta'e kun akkaataa kanaan bifa suuraa itti kaa'uu dandeenya picture style isaati. Picture style kana keessa akkasuma picture effectiin bifa 3D tiin illee kan kaa'amu ni jira jechuudha. 3D dhaan fakkeenyaaf picture effect kanarratti dhuftanii tuqattu yeroo tokko erga tuqattanii 3D rotation kan jedhu ni jira. Kana keessa jiru kun 3D parallel jedhamu jedha gadi perspective jedhamanii waamamu. Dan 3D parallel irraa kana yoo argaa jirtu yoo ta'e haala kanatti naanneessaa jechuudha. 3D parallel keessa kan jiran jechuudha. Bifa kanaan akkaataa kanaan bifa salphaa ta'een picture yookiin immoo suuraa Word irratti haala salphaa ta'een galchitanii bifa kanaan sirreessuu dandeessu jechuudha. Hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaa irraadha. Akka isinitti tole abdii qabna. Barnoota guddaas akka irraa argattan abdii qabna. Kanaafuu YouTube keenya Gurmee ICT subscribe like share godhaati sagantaa itti aanus qabannee isinii dhufna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.